Akkam naguma nageenni badhaadha barattooti guyyaardha barnoota keen haa Microsoft keessa Microsoft Excel waliin laal. Microsoft Excelin kunini maatiiwwan Microsoft Word, Excel, PowerPoint Access dhan keessa stock. Microsoft Excelin kun duuba yoodduu jiin isaa qabxii barattoota fa'a ittiin shallaguuf waan akkana kanaaf waan dhibiillee guddoo nu qarqaara. Microsoft Excel kan duuba akkamitti fayyadamanii waan jedha tiitoriyaalii daqiiqa 11 sanbiraangaa amboruhunsooti na waliin tura. Jalqaba irratti Microsoft Excel kana eessatti argannaa waan jedha computer keen back start jedhu as dhufna start jedhu bakka kana eegi dhufneen dudduubatti Microsoft Excel waan jedha barbaan. Microsoftin gosa hedduu jiru waan ta'eef sun keessa ka Excel jedhu barbaanna. Excel kana Microsoft Excel 2010dha. 2013 14 illee ta'uu danda'a. Mallattoo isa kan garuu sirriitti hubachuu malee Microsoft Excel kan hin bannaa jechuu. Yoo banne Microsoft Excelin keen akkam fakkaata fuulli isaa gamarki bitaa kanaani roo yookiin ammoo lakkoofsi dalgee kunini asumaan itti fufa gamarka mirga kan ammoo ABCD jedhe kulleen asumaan itti fufaa jechuu abaacaadhaan kun. Tanaaf duuba yoo akka laallu gabatee wayii illee fakkaata gabatee wayii walitti guutaa illee fakkaata inni nuuma akkasiiti. Duuba jalqaba irratti maqaa barattoota qabxii isaanii hojjan sun barattooti sun hin faktaa maqaa isaanii asitti coroorsina gosa barnooti isaanii ammoo asitti barreessina qabxii warri argatellee akkasumaan asitti barreessina jechuu akka fakkeenyatti mee fudhannuuti barattoota fakkeenyaafi qabxii isaanii fudhannee jirra. Qabxii isaanii ka jalqaba kanaqee akkamiin qabxiin tun akkasiin hojjetamti san garsiisa. Jalqaba irra barattoota 5 fudhanne akka fakkeenya jechuu barattoota kun maqaa barattoota kun ammoo gosa barnoota isaanii asumaan itti fufa agduma kun maqaa isaaniitii jechuu dhakkii galgaloo caaltuu waaqoo soraayedha. Ammas irratti barattootana qabxii warraalleen tana qabxii maatisii tanam cufatana afaan oromoo ta barnoo cufaatu akkasumaan kaamtee jirti. Barata tokko qabxii isaa average sadarkaa hojjechuun duratti dibshaash yookiin qabxii waliigala hojjanna total kan jalatti amma qabxii waliigala hojjechuu fi total kan jalatti kan maawuzii keen kilikkeegi gooneen dudduubatti barata jalqaba dhum barata lakkoofsa tokko jiru lakkoofsa tokko yennu lakkoofsa nu asitti keen kan malee lakkoofsa tokko kanaan kan ilaallu hamnu asitti keen kan jechuu barata barattuu dhakkii jedha maqaan barattuu dhakkii qabxii siita waliigala hojjechuu fi eegi qabxii barattuu dhakkii qofa hojjenne qabxii barattoota gadafan ammoo kompiitarii ufumaan nuu shallagaa jechuu tanaafi hojiin guddoo yoo jiraatti qabxii dhakkii ta jalqabatan qofa tootaalii averejii fi raankii kan itti ba'uu danda'u. Tanaafi qabxii dhakkii kan qara hojjenna. Qabxiin dhakkii qabxii jalqaba qabxii barnoo jalqaba deemna. Barnooti jalqaba barnoota maatimaatiksii yookiin ka herregaati. Qabxiin tun kunoo tana 88dha. Qabxiin 88 tun isiin eessatti argamtii waan jedhaaf argamuu fi qabdi garolii kanaan koloominii caa jalatti argamti. Gardalgee kanaan ammoo roo 4 irratti argamti jechuu waan kan dagachuun qabnu yeroo tokkollee kanaafi koloomin C fi roo 4 kun eessa wal argata fuula qabxii isii tana wal argata jechuu tanaafi qabxii isii ta jalqabatan amma argachuuf tootaalee ka jalqalachi kilik goone is equal to yookiin mallattoo wal qixa fudhanna eegisuun saam jennee barreessina saam jennee barreessina saam jennee eegi barreessine irraa baaneen dudduuba maangoona ammattuu bananna ammattuu banan lakkoofsa reefu waan qabxiin 88 kun bakka argamisii qabxii tana duntin bakka argamisii fudhan bakka argamisii eessa koloominii caa roo 4 irratti argamti jechuu bakka sararri kuna 4 kulleen asii dhufa caan kulleen asii dhufa qabxiin isii ta jalqaba fudhatanatti argamtu kanaafi C4 qubeen jalqabna C4 4 yoon yaadongorre C4 inni jalqabnaa jechuu kanaafi C barreessine 4 lakkoofsa 4 barreessina eegisuun ammoo reeshoo tuqlame keeyyanna ittaansine qabxii barattuu dhakkii tadhuma birdeemna. Qabxiin barattuu dhakkii tadhumamaan qabxii barnoota baayoloojii jechuu barnooti dhuma sarar kana roo kanarraa barnooti dhuma barnooti jalqaba maatimaatiksii kadhuma ammoo baayoloojii yoo ta'u
baawoloojiin eessatti argama kireefu waan asii ol gaa dagalee hayyuu deemnammoo lakkoofsa 4 irratti argama. Kanaaf G4 ennaa jechuu G4 ennaa eegisuun ammattuutti cufu dubbiin ammattuutti cufne keyboardii maawuzii kennarra enter kaa'ee dhoofna qabxii waliigala yookiin qabxiin tootaaliin dibshaasha qabxiin dhakkii tanaa jechuu. Qabxii barattooti taananii argachuuf ammoo adeemsa reefu deemuun hin barbaachisu. Maawuzii kennirra hin gartaniiniti kun fudhatan laale mallattoon ida'uutu nam diqqoogiin addaatti hin ballatti yoo fudhatanatti roga kana deebimnammoo gurraatti uftee qallatti yeroo kana maawuzii keen kilikki goone qabne teenneen irraan gaddeem agbarata soraa agbarata dhumaa jechuudha. Qabxiin barattoota cufa tootaaliin akkanaan hojjetame jira jechuudha. Amma kanatti aansini average akka ittiin hojjetan isin agarsiifna. Average illee average kan jedhu jalatti kilikki goona. Kilikki gooneen dudduubatti illee formulaan isa jalqaba mallattoo wal qixaa is equal to enne average jenna goriin ingiliffaan average jennee barreessina. Eegisuun akkuma reefu kan ammattu banna. Eegi ammattu banna mallee adeemsum reefu kan deemnaa jechuudha. Ees jira C4 qabxiin dhakkii tajalqabaa qabxiin maatimaatiksii irratti argamti. C asiin ammoo 4 asitti argamtu waan ta'eef C4 akkuma reefu kan C4 enne barreessina. C4 enne barreessina akkuma reefu kan ammallee mallattoo reeshoo yookiin tuqlame akkan keeyyanna. Amma reefu kan onne asitti hubachuu qabnu qabxii ammallee barnoota dhuma deemna. Barnooti dhumamaan baayoloojii jechuudha. Baayoloojii kana qabxiin isiin argatti agamii yoo jenne qabxii 72. Qabxiin 72 hun eessatti argama? Asii oliin gaa dagalee tanaa yoo deemnu immoo agdhuma deema 4 irratti argama. Kanaaf G4 ennaa jechuudha. G4 eeggisuun lakkoofsa 4 dhoofna. Yoon akka sadeemu jira milikeeta qabxiitan maatimaatiksii akka baayoloojii cufa akkan kalaarii yookiin halluu buluu tanaa akkan irra numaraa jechuu ammattuu cufu qofa. Ammattuutti cufne interennaa jechuudha. Kanaaf averejjiin isii kanaa jechuudha. Averejji barattooti ta'an inni argachuuf ammoo akkuma reefu kaan maawuzii keen roga kan irratti akkan qabne gadiin deemnaa jechuudha. Akka baratadhuma averejjiin barattoota cufaatu akkanaan kaa'amee jira jechuudha. Ammoo inni gadaf sadarkaa hojjechuu. Sadarkaa hojjechuullee fuula raankii kana kilik goone is equal to mallattoo wal qixa dhoomna. Raankenne barreessina. Raankenna akkuma reefu kaan biraakeetti yookiin ammattuu banna. Hundi xiqqoo akka reefu hin jiru xiqqoo akka reefu irra gora. Amma kam goona qabxii tootaalii irratti hundoofne raankii hojjannaa jechuudha. Tootaaliin kanaa jechuudha. Tootaaliin H4 kanaaf H4 enne jalqabna. H4 enna ittaansine mallattoo koomaa keeyyan xiqqoo adeemsi reefu irra gora. Koomaa yookiin mallattoo qoodduu keeyyanna. Ittaansine immoo shiiftii qabne mallattoo doolaarii dhoom kompiitirraa. Doolaar H ammallee doolaar 4 dhoofna. Doolaar H doolaar 4 dhoofna. Amma immoo mallattoo reeshoo yookiin mallattoo tuqlamee keeyyannaa jechuu akkan keeyyanna. Ammallee shiifti qabna. Foormulaa kan sirrii qabadha. Shiifti doolaariin ammallee doolaar agamadne reefu doolaar H ammallee deebine shiifti qabne doolaar dhoomna ammallee doolaar enne reefu laal doolaar H doolaar 4 enne am doolaar H enne doolaar 4 amma doon taane lakkoofsan laal lakkoofsa gara harki bitaa kan dhumisa agam gubba jira 8 maqaan soraa asiin roo agam gubba jira 8 kana doon ta'in 8 tallaalii jechuu 8 gubbaa jira jechuu tanaafi doolaar agamennaa 8 maqaan barata dhuma eessir jira ka'e doolaar 8 lakkoofsa 8 dhoomnaa jechuu yoon waksirrii deemu jiraan kulleen mallattoo akkana fulatan akkan nuukaa ammaan goona shiiftii qabne biraakeettiitti cufnaa jechuu dhumirra wanni goon interennaa jechuu. Intereegii jennee irra baaneen dudduubatti barata jalqaba kunu sadarkaa sanuu fidee akka tasa ta'e barattuun dhakkiin tokkoffaa baate barattooti gadafanillee sadarkaa isaanii argachuuf akkuma reefu kan maawuzii keen fudhatan akka kan qabne kilik goone gad harkifna akka barata dhumaa jechuudha. Akka barata dhuma gad harkifna qabxiin barattoota gadafanii cuftinu tana tokkoffaa dhakkii ba'e lamaffaa soraa ba'e haalan akkasumaan baanii maroo dhibee goliddachaanutti nagaa keessa amboru konsoo